Akkam jirtu daawwattoota TV maa kun qophii yeroo Weedduuti. Qophii yeroo Weedduu irratti yerootti keessummoota garaa afeeruudhaan dhimmoota faarfannaa wajjin wal qabatan irratti haasawaan gaggabaabaa goonu akkasumas immoo yerootti faarfannaadhaan waaqayyoon jajannu ta'a. Qopheessii kan isiniif dhiyeessu Annaaf Moonsaggaayiti. Guyyaa irraa keessummoota lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa afeerraa kiyya. Maqaan koo Elias Gurmesa jedhama. Faarfataadha nan faarfadha. Muuziqaa nan taphadha. Ani gara faarfannaatti kanan dhufee faarfannaattis kanan guddadhe waldaa Maqaan Yesuus naqamtee waldaa guddaa jechuudha. Haaluma kanarratti immoo faarfannaadhaanis gartuu nan keessa tajaajilaa ture. Gartuu faarfattoota Joobiraa jedhamu. Waaqayyoodhaanii achi keessatti kara faarfannaa kara addaa garaa kara meeshaasii waaqayyoodhaan tajaajilaan ture. Amma immoo fedha waaqayyoos ta'ee carraasaa argadhee asittis kara kan biraasii waaqayyoon tajaajilaan jira. Kanadhaa jechuudha karan itti kara faarfannaa dhufe jechuudha. Anaaf waaqeffannaa jechuun maal jechuudha? Waaqeffannaa jechuun anaafi karan itti waaqayyoo wajjiniin wal argu, karan itti waaqayyoo wajjiniin wal argee haasa'u, gammadee lubbuun koo gammaddee waaqeffadhee boqodhee waaqayyoo wajjiniin karan itti wal argu. Anaaf waaqeffannaadha jedhee yaada. Kara kan biraa immoo yeroon waaqeffadhu hafuuraan dhugaadhaan lubbuun koo hin boqotaa, keessi koos hin gammada. Faarfataanan baay'ee jaalladhu faarfataa Guutaa Takluudha. Guutaa Takluu akkasumas immoo faarfataa Rabbumaa jedhama. Rabbumaa Shifarraa. Isaan baay'ee anaaf faarfattoota iddoo guddaa an qabuufidha. Akkasumas immoo darbee Addisuu Waayimaa faarfataa baay'ee an jaalladhudha. Warri kun jireenya koo irrattis kara faarfannaattis akkan dhufuu fi warroonni dhiibbaan irratti uuman warra kanadha. Kanadha jechuudha faarfatootaan dhaggeeffachaa as ga'es warra kanadha. Maaliifan jaalladhaan isaaniin tokkoffaa yeedaloo isaan hojjetanii inni lammaffaan immoo jechoota isaan fayyadamanii jechoota baay'ee wangeelaa wajjiniin wal qabatanii wangeela keessa jiranidha. Jechuun akkasumaan utuu hin taane itti yaadamee wantoota ta'anidha. Wantoota Baayibilii keessaatii walitti dhufanii sagalee waaqayyoo wajjiniin wal qabatanidha. Kanaaf yeedaloo isaas yoo ilaalle barreeffama isaas yoo ilaalle wantoota hunduma isaa yoo ilaalle warra kana akkan jaalladhu na godheeraa jechuudha. Ergaan ani faarfattoota kana booddee dhufaniif qabu inni tokko maalla inni guddaan yeroo baay'ee namoonni baay'een amma faarfattoonni amma jiranis maal irrattidha kan isaanii focus godhanii muuziqaa isaa irrattidha. Haa ta'u muuziqaa irrattis focus gochuun gaarii ta'ee utuu jiru inni guddaan garuu saba waaqayyoo bira wanti ga'uu qabu tokko maalidha isa jedhudha. Innis immoo maayinni sagalee waaqayyootiin kan wal dhuunfate tokko ta'uu qaba. Sagalee waaqayyoo duukaa Baayibilii keessaa wanta ta'e tokko ta'uu qaba. Akkasumaan kan barreeffame yaada keenya keessaa kan burqe utuu hin taane sagalee waaqayyoo irratti kan hundaa'e yeedaloon isaas bareedaa ta'e barreeffamni isaas jechi isaa hundumtuu bareedaa ta'e akka sagalee waaqayyootti kan geggeeffame utuu ta'e jedhee yaada akka kootti. Ko arba ko
waanaan jedhu wallaalee kan kee gooftaa baay'ee narraa caalee jechaan dhabee waanaan jedhu wallaalee maqaan kee gooftaa koo arraba koorratti anatti mi'aahee akkuma dammaatti si waamiin hin oolu hin buluun barfadhu si malee gooftaa koo boqonnaan argadhu kan kee gooftaa baay'ee narraa caalee jechaan dhabee waanaan jedhu wallaalee guddaadhaati 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 aangoo ulfinni surraan kan keeti guddaadhaati aangoo ulfinni surraan kan keeti guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati 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 aangoo ulfinni surraan kan keeti guddaadhaati aangoo ulfinni surraan kan keeti guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati waaqayyo guddaadhaati Yemmun
kee yaadu.